Ay ilmaan Oromoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraatan. Guyyaa har'aa sagantaan kiyyaa wanta akkanatti miidhagsee bareechisee maqaa keessan isinii beeksisuu danda'u isin garsiisa. Warroonni azalatti argamtan hundi ilaalaa irraa fayyadamaa isiniin jira. Kuni haaluma salphaan maqaa keessan bareechitanii akkanatti seensa wantoota garaagaraa irratti hojjetan irratti isin fayyadaa jechuudha. Kana gochuudhaaf amma akkaataa isin garsiisu kana hordofuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf kana isa jalqaba hoo jalqabu hennu eessa keessa argama? Kroomii kana keessatti argama jechuudha. Kroomii kana keessa seenuudhaan maqaa keessan akkanatti jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Kroomii kana gad qabuu dandeenya jechuudha. Kroomii kana yoo qabnee gadi Kroomii kana gadi yoo qabnee haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Irratti search goona waan inni nuti barreessinu maqaa waan kanaati jechuudha. P A N D maqaa kana barreessina jechuudha. Gubbaa irratti argartanii akka gubbaa irra barreessitan irratti as gubbaa barreessitan Panadol.com kan jedhu kana jechuudha. Isa irratti search gootanii jechuudha. Yoo kana gootan haala kanaa isinii fida jechuudha. Haala kanaa yoo isinii fide viidiyoolee garaagaraa akka amma duratti isin garsiise sana irratti arguu dandeessanii asirratti hojjetamaa jechuudha. Isa gachuudhaan haala kanaan maqaa keessan ka barbaadan filattanii jechuudha. Bakka amma subscribe ka jedhu kana irratti hojjechuu dandeettanii bakka amma akkana achi gargalee kanneen hundinuu waa hedduu jira. Haala bareedaa haala kallattii garaagaraatiin dalaguu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu mee ani fakkeenya isin garsiisu kanuma haa isinii filadhu. Kana isinii haa filadhu fakkeenya. Okay. Haala kanaa yoo kana naan jedhe ka duratti ani irratti hojjedhe sun kana fakkeenyaaf. Okay. Open jedhaan ka gadaanu kana tuxxan. Open kana tuxxanii haala kanaan isinii fida. Asitti absiiftanii ilaaltamee haala kanaan jijjiirtanii jechuudha. Eessa dhaqxanii bakkaan diimaa isinii garsiisu kana bichaa tuquudhaan haala gaarii irraa fayyadamuu dandeessan. Bakka akka sanduuqaa jirtu tana tuqxanii jechuudha. Iddoo sana yoo tuqxanii haala kanaan isinii fida. Maqaa keessan barreessitanii bakka name jedhu kana barreessitan maqaa keessan. Iddoo name jedhu kana barreessitan. Name ka jedhu kana gaduma tuxxan takkatti oofa. Achi booda haala kanaan jala kana isinii ba'a. Bakki name jedhu haala kanaan jala kana isinii ba'a. Yoo jala kana isinii ba'a name ka jedhu balleessitanii maqaa keessatti barreessan. Name ka jedhu balleessitanii amma keenya maqaa keessatti barreessa. Maqaa isin barbaachisutti barreessa. Abdiisaa jedhee itti barreessa fakkeenyaaf. Itti barreessee go ka jedhu kana godha. Haala kanaan ta'a. Bakka text jedhu hundatti barreessuu qabna jechuudha. Amma akka gadaanu kana ilaaluma kanaan Abdiisaa jedhee bakkuma lammaffaa jiru kanatti narraa afaan martan na fakkaate. Bakka Abdiisaa jedhu kana barreessaa jechuudha. Akkuma asii barreesse kana gubbatti illee barreessaa jechuudha. Soqee isin barbaade bakka text jedhee name jedhu bakka name jedhu hundatti barreessa. Amma iddoo kana name ka jedhu kana maqaa kiyyatti galchaa jechuudha. Abdiisaa jedhee tuwaanii jechuudha. Hamma jijjiirameera wanti kun maqaa kiyyatti. Barreeffamni kan bareedaa miti. Barreeffama jijjiiruu barbaadeeti. Barreeffama gaarii naannaa tolchuu jedhe.
haaluma kanaan barreeffama jijjiirtaa bakka amma duratti sanillee bakka lama bicha teekisti bakka jedhu kan dhaquudhaan salphama jijjiirtaa jechuudha. Bakka kanallee wanta hundaa wal fakkaataa goota. Baay'ee gaariidha. Amma daawunlood gochuu qaba jechuudha. Daawunlood illee osoo hin godhin waan garaagaraa gochuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf weedduu amma fakkeenyaaf muuziqaa barbaada irra galchachuu hin dandeettan. Muuziqaa jawaala keessan keessa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kam tuxxanii asitti audio tiraakiin kunniin filannoo isinii ka'a. Filannoo fakkeenyaaf muuziqaa jawaala keessanii waan isinitti tolu jechuu irra kaa'atuuf kan barbaada irra kaa'attanii jechuudha. Haala kanaa isinii ka'a isin select gochuudhaan as keessaa sirba barbaada irra kaa'attan. Ani ammoo amma gabbuusuu barbaada. Daawunlood akkamiin godhaa? Xiyya gaggargalee jiru kanarratti tuquudhaan daawunlood godhadha jechuudha. Daawunlood gochuu barbaade asitti illee filannoo garaagaraa sii kaaya. Amma fakkeenyaaf baalaansidii kun quality isaa eeggate jechuudha. Amma quality normaalii jira. Amma fakkeenyaaf baalaansii kan jedhu kanarratti garuu ani daddafee gannaabuu barbaada. Quality isaa yoo barbaade kanarra godhachuu dandeettanii good quality kan jedhu kanarra godhachuu dandeettanii tura garuu isin obsaa yoo eeggattan akka barbaadan gochuu dandeettan. Ammaaf gabbuusuuf start video kan jedhu kana gabbuusaa jechuudha. Waa hedduu gochuu dandeettanii isin baay'ee babbareechifatuu dandeettanii barreeffamoota baay'ee garaagaraatu jira jechuudha. Amma asitti laakka'u jira gabbu'aaraa jechuudha. Wanti kun haga akkana guututti obsaa jawaala keessan hin cufina obsaan eega haga inni haga akkana kana laakka'ee kana guututti obsaan eeddanii jechuudha. Viidiyoon kun baay'ee namatti tola. Maqaa keessa haala kanaan jijjiirtanii seensa jalqabaa irratti akka beeksisaa gochuu dandeessanii jechuudha. Ijoollee yuutuuba qaban hedduun isaanii haala kanaan fayyadamanii isinillee mokkoraa waqa yaala waa yaalamuu qabu. Baay'ee namatti tola. Maqaa kee haala kanaan jijjiirtee waan tokko tokko yuutuuba irra gadhiisuuf beeksisa maqaa keetiitiif si fayyada jechuudha. Kun waan turuuf xiqqoo hin tura waan ta'eef oh my god.